Mana bareedaa wayii Shaashamannee ganda Duwwaa 5 yookiin Bulchaanaa keessatti kan argamu Caraqaa keessa. Garuu manni bareedaadha. Gibbiillee baay'ee bareedaa wayiiti. Gibbii biqiloota bichaa. Manni illee ulaagaa hunda xumuratee kan ijaarame mukaan ijaaramee mana bareedaadha. Gibbiillee guddaadha. Kaaree 400 bishaanis ni qaba. Caraqaa keessa jira. Ganda Duwwaa 5 yookiin Bulchaanaa yoo biqiltuu kunillee walumaan gurgurama. Haaluma akkuma jiru kanaan mana baay'ee as keessa kilaasii alalaan shintibeetiillee kunuunnotaa chaantu shintibeetii dugda duubarraan kushiinaallee qaba. Kilaasiiwwan dabalataa biraallee qaba. Kun akkana jira manni. Hojjaan isaallee baay'ee dheeraa wayiiti. Keessa isaallee isin argisiisa. Koornisiin jiibsamiidha. Kilaasiin gaadaaf saalooniidha. Saalooniin hagana bal'ata. Gaadaanuu baay'ee bal'aadha. Gaadaallee amma isin argisiisa. Kun saalooniidha. Kana jira kun mana jireenyaaf ijaarame amma garuu gurguraa dhiyaate kun gaadaalleen akkasuma koornisiin jiibsamiidha. Hagana bal'ata. Gaadaanuu alli isaa kan akkanatti bareedu kun biqiltuu gosa gosaatiin kan faayamee jiru. Kaaree 430 nuun jedhanii nuti kaaree 400 hin qabne waan karaalleen itti ba'ee jiruuf kunniin kilaasiiwwan dabalataati. Kunoo kilaasiiwwan dabalataa alaallee hin jira. Gatiin isaa miiliyoona 1.2 jedhanii dirdaarollee qaba. Yoo daddaftanii dhiyaattanii